takka dadhabe wallahi du'aa keessan tu barbaachisaani balaan intaane rabbi sirraa qaba wallahi baay'ee rakkoodha deem dhiisi kan ummata isaa maayaa so akkasii du'aa godhaa fi mana hakimaa ciisaa jira ani akka tasaa poolisoota wajjin dhimma waraqaatiif waan achi tureef isa wajjin gadi ba'uu hin dandeenye yeroo sanii biyya seera nama dhaba sini kale amma kama Mustafa deema jira gadi bae waan isin ajaa'ibu sun argisiisaa macha fooqii isaa jechuun bolokona namni sila bolokona tibidin qabata bolokona hunda tibidi qabate jaranan bolokona argitanii takkiifa qabu hoolisan gurraacha zallala ibidda akkatti gurraacha zallala sharaa gurraacha qalamma farraa kan olame akka deema rago la bajaji asuma deema rade ya malik ini mana ya mana kam kamu jalan cukam cukam ya sabasi amma dhageeffadhu amma nagaya qaba maal jette ta'isha isarra miidhaan hin geenye jechaanii jira like ibiddi qabatu ma viidiyoo baay'inaan arginee jirra amma garas jira namni baay'een postotee jira isarra like jechuun elektirikiin kun hedduu kabbaadidha narvii qaama isaa tuqee laala qaama isaa roonni balaan deetu wanti hin jiru alhamdulillah meeshaan manaa gubatee jira manni gubatee jira aara ukkaamse malee isa qaama wanni inni ta'e hin jiru kana fuulduraaf isinillee arguu dandeessanii ummata irratti isinin jedhan isinin sobu maaliif akka qalbiin nama rarraaniif jechuudha qaama isaarra balaan ga'e hin jiru aarri ukkaamsee jira yeroo san warri ibidda dhaamsuu achi dhaqee ol seenuu dadhabne wallahi aara mana keessaa ka'u haala elektirikii jechuudha. Okay, wanni qaama isaarra balaan gahe yoo hin jirre sababni inni hospitaala dhaquuf maal? Ukkaamamee ture aaratu ukkaamsee. Okay. Oksijiinii jechuun laazima si barbaachisa yeroo kana amma sitti ni ho'a awwalama jalqabumayyuu qilleensa gama hojjeta biyyi kuni ho'itaala keessa deemtu jechuudha baay'ee ho'a qilleensa sanbiraan inni kophaa isaa mana ture balafoonarraan iyyaa ture fooddarraan jechuudha narraa balbala cabsaa jedhee balbala furtuu argachuu dadhabee ibiddi kaka'e maali beektaa qoxaariin dhaamsan kun balbala jalqaba mana seenanii amma qoynu nama isa biratti nama sa'aatii tan isa biratti argamee qaaman mubaarak kana nuun jedhu feena malee nama informeeshina hogguu sadii nuufi nuun feenu. Mubarak amma kaayoo tarkaanfadhaa faatis badhaasa kootu seema badhaasa. Mubarak kallattiin amma argachuun ni ulfaata. Manni gubatee isa hospitaalatti hin dabranii san namni qofa namni hundi dhagahee hin jire. Garuu kan nuti barbaadnu nama amma qaamaan biratti argame akkaataa inni itti jiru nuu himu barbaadnu. Yaa asli barbaada please. Mee asrii faa reedii faa jarri kun laayif irra jiramoo hin jiranii gamta ka hubannoo qabdi. Reedii namummaa waliin turre na biraa deeme. Mee asli barbaada. Tokkoffaa Habiibii barraate. Nama jiru tokko galchaadha. Yaalaa qofa osoo hin taane asitti deebi'uullee hin danda'u argachuun ni ulfaatama maaliif beektaa waraqaa yoo hin qabaanne biyya kana keessa san keessa qabamta manni kun mana isaatii ka'ee bibitti. Abbaatti kan jirtan nagaa keessanii. Waraqaa waan qabnetti hin fakkaatu nagaa akkami sababa kana naannoo kanatti argachuun amma ni ulfaata haga wanni hundi tasgabba'utti inni kararraa guruu qabaayyuu nagaa qabaatu jechuudha as bahee maal ta'uu mul'achuun irraan barbaachisu duuba nagaa isaatiif jechuudha.
obboleessa keenya duratti ibsee jira. Gurbaan kanaaf malee nagaa qaba. Wanti kan miidhamee jira. Jaataniin himee jira. Garuu gaan ka'u yaa lubbuun namaata dabartan jirtu rabbii galatu. Lubbuun namaata baaten jirtu hanga sana immoo qabeenyi miidhaan qabeenya irra ga'ee ni jirti. Tanarra gaa mootummaan amma nama qorata. Akka malee nama qorata. Ibidda yoo ka'e mootummaan nama barbaada. Sababni ibiddi san maalirraa akka ka'e garteemi. Tana garee akka carraa nu sammaan xiqqisha dura dhagee naannoo tokkoo galla. Namoota achirra yeroo information fudhannee. Boota isaa inni argamsamoo information dhageetti nuu himu jirtamoo boota isaa itti argama. Eessa kutee mucaa? Eebbisa. Welcome. Akkam abbaa fi nagaa. Nagayaami. Maal oduu qabdamee gubee manni isaa gubatee inni illee miidhaan irra taa'ee hospitaalatti hin dabranii sanii hagam takka dhageettii hubannoo takka irra qabda. Amma argaanis bakka dalagaan jira ijoollee yoo qunnamuu yaalu silkiin namoota qabu dalagu. Nee ijoollee achi jiran barbaade lachi uummata fi faagooti. Namni hedduun akkatti burjaaja'u jira. Reediif asli. Sirri namoonni hedduun amma waan namni ganiini lubbuu jiraachuu isaa quban qabnu manni gubatee jira isallee miidhaan irra ga'ee miidhaan isarra ga'ee miidhaa xiqqaa miti waan inni kee jiru hin beeknu jedhanii yaada addaa namoonni hedduu waan addaa kakkaasu jiranii nuti amma wanti nu barbaannu namni isa qaaman biratti argamee viidiyoo laayifiin uummata kana hunda laayifiin akkaataa inni itti jiru nu agarsiisee akka uummanni kun nu tasgabbaa'u kan nu godhu barbaadu. Isu akka koinatti bilbila yaalame reediif asli irratti yaalame. Komentii akkaataa namoonni hedduun barreessu jiranitti mana reedii deema hundi keenya mana reedii haa deemnu reediin agarsiisuu laayifii agarsiisu jira jedhanii hundi keenya mana reedii deemnee akkaataa mubaarakitti jiru sanii haalaa luutii sanii jedha amma namni kaayirootti argamu namni laayifii irratti argamu amma reedii waan ta'eef